warra jibbaa islaamaa qabuutu qabsoo Oromoo keessa jira. Kanneen muslima silxee markaatoo qabattee asii maarroo akkoo maarree ishee maarree jaa. Adeera markaatootti gibira kafalu jiran maaltu siin geet? Ta'e qofaa biiti? Maali jirtasa? Bakki tun fayyaani qabdi. Maarree jaanii laata muslimuma kanarraa ka Guraageen arrabsan ka Oromoo immoo namaan nurra duula jaanii tuqan. Duba an ganda ganna deebistaa miseensi kiyya biliyeena 2. Teetii tokkummaa feeta muslima immoo maqaatti baastee diiguu feeta. Aadaa Arabaa jaan yoo namni tokko mudoggora uffate ifi immoo jiinsii uffata. Abbaa gadaa kamtu jiinsii uffachuu ture adeeroo maal taate? Hayyuu kamtu jiinsii uffata? Jiinsiin huccuu aadaa Oromooti. Ifi suufa uffataati muslimni gizee mudawwara uffate huccuu aadaa Arabaa dhiisaa jaa. Ati suufni firraa qabdu huccuu aadaa Oromooti. Abbaa gadaa Gujii kamtu suufaan isaa murtii kan nu garreenuti. Huccuu aadaa Oromoo firraa qabdaati. Jibbaa islaamaa qabda. Immoo waan takka jala sararee sittane. Watakkam fiddu. Ammaan walakkaa population Itoophiyaati. Amma humaana godhuu hin dandeessu. Sidaa gaafas ture haa sida bare haa dheera. Kanneen aadaa Arabaatiin deemanii garadii Arabaa hidhii waliin jajallisaa olii watakkam fiddu. Arabni GDPdhaan si caala. Ikoonomiin teetiif tasaa walitti hin dhuftu. Arabni humna nama barateetiin si caala. Namni baratiin suuduma keessa fagoon dhaqeen parsantii 5 isaanii ifi namummaa humanity maarree George Floyd gurbaa Ameerikaa poolisni adrees wajji jirrafaa jaanii profaayil irra kaayatan obboleeyyan keenya immoo gizee warra Filistiin deeggaran obboleeyyan Oromiyaan dhumee yoom deeggartee Filistiin deeggarta ma khaanis obboleessa kiyyaa deeroo waan hin deeggaru ati naan himtu anaa ka fedhe deeggara taa akka durarratti. Ammas amala akka ortoo Amaaraa qaban waan deeggarus isaantu nu hima deebiin ani isaanii qabu takka qofa jara kanaaf. Deebiin tiyya maali beeytanii? Baga. Qubee 4 qofa deebiin teenya isiniif. Isinii hojii isaa dheeraa qabu. Baga maal na goota. Qabsoo Oromoo keessatti warra naqarsaatu jira. Warra jibbaa islaamaa qabuutu qabsoo Oromoo keessa jira. Duris ture arras ni jiran edana huno halkan gizee viidiyoon kun gallakkifamus ni jiran gariin yoo fedhe viidiyoo kana laalu jira. Warri kun warra waan isaan ja'an malee tabiroon taane tammoo akka malee waa hundaa ol islaama Itoophiyaa jibban, islaama guutuu jibban, islaama Itoophiyaa jibban, keessatti immoo islaama Oromoo jibban. Jarri kun amaloota hedduu qaba. Amaloota isaaniitiin takka takka fataffatee sii himaa yookaan shaayii yookaan buna qabadhuu taa'e booda kana viidiyoo dheeraa ilaaluu ifattan jaanii akkuma addunyattu an shaayii naa wayya hogguu akkuma hin jiru bunaan waliin gallu an takkaa buna dhugee hin beeku immoo bunni ikonomii teenya adeera shaayii wajji ni eegallaa hayyee. Finxaaleeyyiin tun amalli isaan qaban keessaa tokkoffaan isaan qofaatu Oromoo qulqullu bakka isaan ummata qulqulluudha. Nuti immoo warri biroo Oromoo muslimaatu maqaarra laxxafan. Aboo tanneen orgobbaa baha Oromiyaa qubatte. Tanneen silxee jimma galtee Oromoo ifiin jettu. Tanneen Somaalee Harargeetu Oromoo ifiin jaa liya sharaf anaaf ulfinaaf kabaja. Ummata haafizoota miliyoona takkaa ol qabu keessaa osoo Rabbi achii na baase waa takka wanni naaruun jiru. Immoo Oromoo godheen na uume Rabbiin hin jibbu waan inni irra godhee na uume illee ummata kiyyaaf isa gan danda'u dalaguun ijaala dalaguutti hin jirallee. Amalli isaan qabanii ifii qulqullu nama biroo daakuudha. Isin maarroo Sidaamaa Oromoon dhalatte maarriyyoo Amaara Walloo Daseerraa dhuftee maarroo ifiin jettu kana amalli isaanii katakkaffa. Ifi immoo qulqulluu if godhan immoo beeki ka irra nama gaafachiisu isaanii dhiini isaanii likkitti Oromoo ta'uu yoo suuta laalle ka irra nama gaafachiisu warra isaan komatan kanarra isaanuma mataa isaaniiti. Immoo akkuma warri saayikooloojii jiru waan takka akka ittiin komatamne yoo barbaadde
دفينا من كومدو أمس أمل في دقيتنا خلمفا أملك أورتو أمارا قبل نوتو إسني بيخا بك لقد خانوتي خين الرها سو قبدني خانوتي جنر أكاتان آدا نوتو إسني بيخا نوتو إسني بيخا وهند خيست أكاتان قبصوتس أكانوتي جنر أكاتان مريتس أكانته قبل نو إسني بيخا خنا أمل لساني أمل لساني خسدفات أورمو غندانين قودنا أورمو غندانين قودمتو يعني إسلام ما مو غندا في أردك قودو فدن جرقون جيجو أورمو في قبساونا يعني جبا إسلاما نمني كساني قبونجو ألا أورمو غندانين قودنا أورمو انتكا جان إفي مو مسلمة كم قدن كني مسلمة سلطة مركاتو قبتي أسي مارو أكو ماريشي ماريجا أدير مركاتو تكبيرا خفلو جلن مالتو سينجيت تيقو فابيتي مالي جرتازا بكيتون فياني قبدي ها أمانتين أورمو غندانين قودنا جان مسلما موني قودن تنين سلطة ماري تنين أمتا قراغي بيتين يدفتي ماري جاني لال مسلم مخانا راخا قراغي ني الربستان أورمو مو نمان نرد دولا جاني تقان توبا أن غندق غندي بستامي سينسيخيا بلينا لما مسلمني الدنيا بليل لما إذا كان الدبابة استمال التفيتة تنين سلطة تنين مارو بزيهد تيتي تقوم فيتا مسلمة مو مقعد باستي ديكو فيتا إنو ما قرين ساني مسلمة دمي فتا قرأ أقولني بيا كينا هندورا كينا دفني قبعني دلغتني نوتي ما اندلغني هدي آسيهراني من الدفني قبرا خفلو تنجرو جرهون سيرا خم تدورك إيقا سيران بولا مالي إلال چاكي حقاشي سدي خنانين بولو بر إلال چجالي خرطا كنا من گيسيني خنانين بولو مج سيرا خم تدورك جرا خنا درغت شو بيساني كيساب إثيوبيا كيساب بكوما فدن دقاني جبادا أدب أودو فيدات خبيرو عمل جرا خنا فتفاتات نسني دفا وجا جرانو عمل لساني خبيرو وديرا خيا عمل لساني خبيرو أمني تكون عمل جري كون كبر جري مسلمة جبو خاب صورو خيسة جروهون عمل لساني الرأيون أمني تكون عصوصا خيستي أفان إنجليز فامخي أمني influence تهي يوخاو بكي إني غنمو أول يوخاو إني هقو دبسو إسرت لبا في دي أفان برو فيدموني ملعاسو خيستي نورمال هون نورمال جيشي يوغونو أفان رومو تيمتي من دافو نمني توكو هاسوسا خيست أفان إنجليز فامخي الله هيو كينيا PhD مارو هيو كينيا منامن جا يومو نمي هاسوسا خيست أفان عرباخ مخي تنين غردي عرباخ ما أكنا جا عمل لساني كبيرو خانا يو أفان إنجليز فاما خمي أتي أما وني برباد أفان روموتي أفان بيرو مخموم متخسي دولتي سجل عربا خانا جبتا إسلامو ما جبتا وانتي عمل لي بيرو خجري سمين كن قبو نقر ساقب سورمو ورتي ورد جبان إسلاما متانياتي هنا مني شعائر إسلاما ملسوف مدور هفتي يخاو جلبية هفتي هجو آدا عربا ماري يعني اللولن إفنتاتني افتهو قبدن إسن ما افتهو نهم تاديرا بكيتم فياسي قبدي افتهو أنا هم تادي أنا خاخاكو غياب رقمي أنا خسدتمي تربة جالن قرة جافة قدمي نهم تان افتهو نهم تان أنا خاركا في هرمي رامو رمي إيقا مال نهم جرتزا قبهت قطبو جرتو أنا أبوشي أنا سعانا من دكنا خيس سجرو بيوتا الرد الديمي الدنيا دانا بيوتا كتاكر ديمي استراتيجي كبسونا وخاو موتان نوفلته بيتنا اتخوجي رهي خوتوري أنا مالنا همتازا افتونا همتانا ناصر راوزي برتنا متر النباتي لا نوسر راوزي تقوم ما يجا تنام متر النباتي ورقون ورا تقوم ما أورمو ديكو ورا جبان أمتا عيسا مجيسيتي غريك كسيتي جريجو كبيرو آدا عربا جان يو نمني تقوم مدوغر وفتي إفي مو جنسي وفتا أبا قدا قمتو جنسي وفتشو تري أديرو
مالتال hayyuu kamtu jiinsii uffata jiinsiin huccuu aadaa oromooti ifi suufa uffataati muslimni gizee mudawwara uffate huccuu aadaa arabaa dhiisaa jaa ati suufni firraa qabdu huccuu aadaa oromooti abbaa gadaa gujii kamtu suufaan isaa murtii kan nu garreenuti huccuu aadaa oromoo firraa qabdaati jibbaa islaamaa qabda immoo waan takka jala sararee sittame waa takkam fiddu muslimni osoo waa ta'e 1270 yakuunu amlaak namni jaamu eega Salamoonic Dynasty deebisirraa eegalee haga 1974 tti haga Haile Sillaaseetti amad 700 oliif sirni dhufu hundi musliimoota akka sijaara riguu ture sijaaraa lafatti darbaniiti akka rigan gaafas uumaan taane muslimni ammaan walakka population Itoophiyaati amma humana godhuun dandeessu silaa gaafas ture haa si dabare haa jira si dabare amma wata kana godhuun dandeessa jibbaan jarri kun qabu tokkummaa oromoo warra cabsu warra kanaa kanneen aadaa arabaatiin deemanii garadii arabaa hidhii walit jajallisaa oli watakkan fittu garadii maal afaan walit jajallisaa oli arabni GDPdhaan si caala ikonomiin teetiif tasaa walitti hin dhuftu GDP biyya arabaa biroo dhiisii Suudii qofa akka fakkeenyatti haa fudhannu Saudi Arabiyaan qofti GDP'n si qaamataa takka $2 trillion walitti hin dhuftan jechuudha. Arabni humna nama barateetiin si caala. Namni baratiin Suuduma keessa fagoon dhaqeen parsantii 5 gadi. Arabni nyaataa dhugaatiin si caala. Arabni fagoon dhaqeen amma nyaataa dhugaatii beelatiif irra beeka Arabni gadi akka Qaatarii fi Imaaraat beela waan jaamu kana tiif irra beeka. Nageenyaan si caala. Akkana hoggannu biitii Arabaa hundi nagee qabdiin miti. Warra amma tuqe kanarraa inaasoo jiramanii. Yoo akkuma birootitti illee akka ati feetutti illee waan si dhufe kubbaa miilaatiin si caala. Ati takka alam waancaa agartee beektu inni 7 firmaatee beeka. Kanaafuu nama namarra guddaadhaa ikonomiin nama namarra guddaa irraa baratan malee arrabsanii hidhii waliin jajallisanii in arrabsan irraa baratan. Hundaafuu feetu arrabsi feetu irraa baradhu wanni takkittiin jalasii sararu qofti waa takka nu godhuu hin dandeessu. Silaa duune gaafa dur ture. Gaafa Amdatsiyoon silaa Amdatsiyoon kun akkanumas subii lafaa ka'eeti arramee mootummoota Islaamaa kanan xaragajee gassiibee xaragee gala. Silaa gaafas dhumna silaa dhumne jechuudha. Abiruu ammas amalli isaanii ifi namummaa humanity maarree UNICEF World Food Program maal ummata beelawee minaamin jajjaanii George Floyd gurbaa Ameerikaa poolisni adrees wajji jirra fa'aa jaanii proofaayilarra kaayatan obboleeyyan keenya immoo gizee warra Filistiin deeggaran obboleeyyan Oromiyaan dhumee yoom deeggartee Filistiin deeggarta ma khaanis obboleessa kiyyaa deero waan hin deeggaru ati naan himtu anaa fedhe deeggara taa akka durarratti lammaffaarratti kana deeggaruun dhiisneen kiyya dhiiga kiyya kun Oromoo khaanis obboleessa kiyya ka Islaamaati obbolummaa dhiigaatii ol obbolummaa wajji qabna ammas amala akka ortoo amaaraa qaban waan deeggarus isaantu nu hima loqotatti fayyadamnus isaantu nu baasa wanni hundi waan nuti jenne malee hin ta'uudha waan feene deeggarra deebiin ani isaanii qabu takka qofa jara kanaaf maa akkana taatan isin maarree garadii arabaa isin Oromoo maarree isin maarree deebiin tiyya maali beeytanii baga qubee 4 qofa deebiin teenya isiniif isinii hojii isaa dheeraan qabu baga maal na goota jibbaateetii fi miqqanyummaatii tanaa wajji du'i malee wata akkanaan gootu muutuu bighayzikum. Hundaafuu dhumarratti obboleeyyan kiyya muslimaatii wannin jiru jarri kun ummata adda qooduuf waa hedduu dalaga tokkummaa Oromoo warra diiguun beekame jarri jibbaa Islaamaa qabu kun. Tanaafuu namni ummata akkanaa ilaalcha akkanaatirraa ifaa eeguun dhaamsa obbolummaati hedduu nu galatooma shukran. Assalamu alaikum. Torbaan dhufu wal garra dhumee jira.